الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا خبجمو أردفتو تخيا كقالي جالتم تو تخيا درسين تانية تدوا واللانسا أمما دوالي أمما والبرسيسو أكمت فلتا جرتي خنافقا ديمرا يقلي ديمي وافرتمي سديف دوادا جنة وافرتمي سدين سنكيسا وشن دبرسيني جافا دبرسيني أرى تربفا رجرا تربفان مالي غغبا يچو غغبا كتي ولانا دايما توقفا رتي الرجيكي كتي دايما ولالان برن دبرسيني يوتيوب كنيا وروتن سندبرن يوتيوب كنيا لينكي ساتي سيسيني فرقنا بكا مستوكا يوتيوب رقديفنا هندرتي يوتيوب كنيا مقانسا ميسر سقلتمي أفر جاتمي شن ميسر سقلتمي أفر جاتمي شن gootaniiti sarchi gootan hoggaa meeysar jettanii 9465 gootanii sarchi gootan isinii fidaa jechuudha. Hoggaa fide inni nu mallattoo dooktorummaati irraa qaba. Gizee fide sabiskiraabii gootaniiti akka viidiyoon haareenis hin dabarre barumsi haareenis hin dabarre itti laaqamtanii akkasii miseensa keenya taatanii jechuudha. Laayik sheer godhaa yaada keessanis akkasitti yaada keessanis gaafii qabdanis koomentii jala nu barreessaa isin jenna galatoomaa akkuma dura jabachaa jirtanitti itti fufaa gaafiin keessan haamilee nu godhaa yaadni keessan nu jajjabeessa waan ta'eef waliif jirre bakka jirru hundattuu waliif haa kenninu waliif haa ergifnu waan beeknu waliif haa kenninu waliif haa arjoomnu jechuudha. Arjummaan maallaqa qofaa miti qabeenya qofaa miti beekumsi bakka feete teessee bani aadam hundaaf yoo arjoomte wallahi qarree yoo gadhiifte sadaqaadha harta kun arjummaadha bakka hannatu jirta jechuudha. Kanaaf jecha waan beeknu if keessa dhoysine taa'uun gaarii miti. Maaliif dhoysitus nama duutaani gini yoo dhoysuu baatte ol baafte hoo hin duute jechuudha. Yoo duute zalaalam jiraata beekumsi ati namaaf kennite. Kanaaf jecha warra zalaalam jiraatu haa taanu galatoomaan isiniin jaa. Har'a darsiin teenya taarraan tanaa dhukkuba deemii wallaanuu keessaa 43 irraa har'a 7ffaa irra jira ja'a dabarsine. Kanaaf YouTube keenyarraa laaltanii irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Har'a dhukkuba gaggabaa. Gaggabni kun kan daa'imummaan nama eegaluu jira. Kan eega bal'aqanii booda nama eegaluu jira. Kan sababa dhiigaatii fi sababa sukkaraatii fi sababa dhibdee garaagaraatiin dhufuu jira. Gaggabni kun kanaafuu wal dhabaa jechuudha. Gaggabuma fedha yoo haa ta'u har'a dawaa kana takataataa'eedhaan namni ka fayyadamu ta'e dhibdee gaggabaa sanirraa nagaa argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf rabbiin dhukkuba kamuu buusee dawaa isaa kamuu kan hin buusin hin dhiifne jechuudha. Alhamdulillah rabbiin guddaan galanni isaaf haa ga'u. Kanaaf dhibdee buuse hunda dawaa buusee jira jechuudha. Kanaaf dawaa kan kee sagalee tiyya tana dhageeffachuudhaan yoo waliif fayyadamtee rabbi si furuu mala. Kanaafuu ilaan xumura dhageeffadhu hin jaa inshaallah. Har'a dawaan gaggabaa sana kan barachuu yaanu deemii gaggabaaf akka ajaa'ibaatti dawaadha. Dheengadda darsii jaafaa irratti maraatummaa fi saayikoo namaa wallaanuu irratti baranne deema. Akkasumas gaggabaas akka ajaa'ibaa wallaana. Maraatummaa wanni jaamuuf gaggabni kunis dhibdee sammuu irra seelii sammuu kanarra irra maraatumaanis sammuu irra gaggabni kunis dhibdee sammuu irra imbireenin seelii hoggaanii fi laamshee namtichi gaggabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanni akka gaggabni nurraa dhaabbatu godhu deemaa jechuudha. Tokkoffaa irratti dawaan cimaan. Kanaaf jecha deema akkamii godhannoo akkamii fayyadamna maalii wajji waranas haa akkam godhanna. Waa'uma waliin gaddeemnee barru ta'a nu hordofaa isiniin jenna. Deema takkaffaa namni gaggaba qabu dhiira ta'uu dhalaa ta'uu torbaan tokkoof haadda murre guyyaa torbaaf waan guyyaa 11
kaadamurree jechuudha. Deema qulqullii ka sukkaraa walitti laagaa hin qabne qulqullii naziifa akka gaagura keessaa ba'een irraa cunfanfee deema xaliila san siinii takka ganamuu garaa qullatti gixxim. Ganamuu garaa qullatti gixxim guyyaa 7 jechuudha. Eega deema siinii takka booda garaa qullatti gixxim godhee booda dhugee booda garaa qullatti eega dhugee booda daqiiqaa 30-40 taa'ee booda faxara isaa nyaataa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa daqiiqaa 30 ta'isee faxara isaa nyaataa jechuudha. Daqiiqaa 30 sanitti deemii min kuduratti illaa egaa dandeettii rabbiin kenneef irraa sammuu teenya tana narvii silaa laamshee gaggabaan namaaf saaxilu jiru hunda diriirsaa jechuudha bakka hanguma furne sanitti. Kaan dhiigaa ijoollee laaqameetii dhiini akka humna dhibeef irraa ittisu godhaa jechuudha. Kaan onnee teenyaaf enerjii kannaa jechuudha. Kaan somba keenyaaf, kaan tiruu teenyaaf hunda qaama keenyaa waan silaa dhibdee nurraa ittisu hundaa'u akka inni paawar harkatu godhaa deemaa jechuudha obboleessa kiyya obboleettiiti. Kanaaf jecha deema jabaannee akka itti fayyadamnu isin dhaama. Deema qulqullii ka sukkara qabu miti. Ka sukkara qabu dhibdee bira namatti of waanta. Deema qulqullii isaa haana gaagura irraa murame xaliila isaa akkasitti ganamuu burcuqqoo takka dhuydaa jechuudha. Xaliila isaa akka gagaa hin qabne jechuudha. Ganamuu burcuqqoo takka dhuydee ganama 7 garaa qullatti dhuyda. Galgalammas ganama 7 kan ammoo hoggaa ganama subii garaa qulla deema burcuqqoo takka dhuyde galgalammoo waan gootu jira. Galgala hoggaa rafuu deemtu. Hiraata kan keenyaatti egaa hunda godhattee booda bishaan ni ho'usta. Bishaan kubbaayee tokko ni ho'usta. Bishaan kubbaayee tokko hoggaa ho'ustee booda deema maanka tokko fuutee deema orjinaala sana. Keeysan nayxee maanka sanii mi'eessita walitti. Hoggaa mi'aayee quraana rabbiitirraa waan beeytu qul wallaa beeytu faatiyaa alhamdulillah beeytu innaa bismillaahi irrahmaan irrahiim bichaa'u beeytee jechuudha. Quraana rabbiirraa maa tayassara jedhe waan sii laafe waan beeytu bakka waan beeytu itti qaraatee marra 3 ta'uu marra 7 ta'uu marra 5 ta'uu itti qaraatee eegatti tufattee booda akkasii dhuydaa jechuudha. Galgaluu quraana rabbiirraa waan sii laafe bishaan kubbaayee tokko oowwistee deemaaf maanka tokkotti nayxee waliin meeyfattee quraana rabbiitirraa waan sii laafe itti qaraatee akkasii dhuydaa jechuudha. Eega dhuydee booda bakka ni raftaa jechuudha. Torbaan tokko takka taataa yoggaa akkasii fayyadamte alhamdulillah rabbiin gaggaba sirraa hambisa nama nagaa fayyaa qabu taataa jechuudha. Kanaaf darsii lammaffaatiin hamma walitti deebinutti galatoomaan isiniin jaa obboleeyyan kiyyaa gaafiin keessan nu cabeessaa nu jajjabeessa yaadni keessan nu jajjabeessa. Kanaafuu gaafii qabdanii fi yaada qabdan nuuf barreessaa isiniin jenna. Har'a darsii 8ffaa barannee jirra. Darsii 48 irraa 8 barannee kanaafuu deemii dhukkuba 43 dawaa ta'eef hunda takka taataa hin xumurraa jechuudha. Akkasitti nu hordofaa isiniin jenna. Let's go. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.